Dhagaan guddaan kun bara durii keessa ogummaa harkaatiin sarara isaa eeggatee kan hojjetamee fi biyya Saudi Arabiyaa iddoo Oosistaamaa jedhamutti kan argamudha. Dhagaan guddaan hamma naga'u iddoo lamatti qoodamee lamaan isaaniitu haala wal fakkaatuun wanta xiqqoo kanarra dhaabbatee utuu qaamni isaa wanta tokkotti hin hirkatin akkasumas ofiifis walitti hin hirkatin of dandahee dhaabbachuu kana malees masmarri isaa qaxxi jee dhaabbachuudhaan akka waan maashinii ammayyaatiin barreeffameeti of dandahee dhaabbachuun isaa ajaa'iba jechuudhaan saayintistoonni baay'een qorannoowwan adda addaa irratti taasisaa turan. Saayintistoonni gariin akka jedhanitti dhagaan kun haala kanaan dhaabbachuu kan danda'eef uumamni dhagaa kanaa dura tokko ta'ee otoo jiru lafti gargar sigiigaachuudhaan yookaan immoo taatee uumamaa jiyooloojikaal aktiiviitii jedhamuun kan uumame ta'uu danda'a jechuudhaan yaada ka'anillee jecha saayintistootaa kanarratti waliigaluu kan isaan dhorke garuu dhagichi akka dhagaa uumamaan gargar cabee utuu hin taane baqaqaan isaa saantimeetira isaa eeggachuudhaan gubbaarraa hanga dakaatti wal fakkaatee baqaquu isaati. Dhagaan kun eenyuun akka hojjetame ifatti kaa'amuu baatus garuu qaama isaa irratti fakkiiwwan ogummaa harkaatiin hojjetaman akkasumas immoo barreeffamni garaagaraa afaan arabaatiin irratti barreeffamee kan jiruu fi maqaan isaas immoo Al-Naasir Alata Asraar jedhamuun beekama. Seenaa dhagaa kana gabaabsee kanan isiniif qopheesse xumureen jira. Guyyaatti aanu seenaa dinqisiisaa biraatiin akka wal arginuuf warri haaraa taata achumaanuu chaanal yuutuubii sabskiraayib godhuu, viidiyoo laayik godhuu fi yaada qabaannaan komentii naa kaa'uun dagatinaa horaa bulaa.